laali jibba namaan qabnu rakkoo namarraa hin qabnu warra adii uffatee adii nyaatee adii dubbatu akkasuma warra kamalee soddaa jaalatu warra oromummaa jaalatu warra sabboonummaa aadaa jaalatu ummata guddaa ummata kabajamaa dhugaa sinjaa amma geemiin kun geemii ibsaa qofaa miti geemii ibsaati geemii maayikiiti geemii oromooti geemii arsii fi baaleeti ikkoo karaa sadi karaa afuriin rogoo hedduun hiikaa qabachuu kiyya kanaaf inoo wanni nuti amma goone kun waan guddaa miti osoo danda'ame qophiin kana olii godhamuu irra ture yaa'u ibsaan nama jabaa maayikiin nama jabaa ijoollee naamusa qabdu bareeddu warra ummata gurguddaa fi ummata kabajamaa keessaa bahe guyyaa isaanii bareechuun wali qabnee bakka takka akkuma dhahinee osoo hin dhugaan sinjaa biyyi mana sanii vaayiraala mana sanii koppiliingii taaptaa fi takkaa godhamtee hin beekne godhuu danda'u nurra jiraata. Geemiin ibsaa geema ibsaa tokkichaa qofaa miti geema ibsaati geema maayikii geema oromooti fi geema harargee baalee arsii shawaa wallaga goonee wali qabne vaayiraala oromoon qabu guddicha san bakka sanitti uumuu fi buusuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf wanni nuti goone walma gaarii silaa dandeenya asii ol godhuutu nurra jira. Okay. Dhugaa ibsishaa mucaa ibsishaa jettu kan maqaan kee ibsishaa jettu galatoomi maqaan keetis bareedaadha hojiin keetis bareedaadha saatiin gaafa saatiin saagee maqaan kee dhageeffadhu hojii kana hojuma isaa dhageeffadhu hojii kana hojuma isaanii kanaan hin geggeessuuf deema malee ani akka ajaa'ibaatti fakkeenyaaf tokkummaa taanee oliyyaa wayyaana malee ani maqaan kee diraamaadhaan chaalenjiin ani dalagu sanna agartee jirtan fakkaate yaa dhugaadha. Okay, jinnin ol deebisi bareedaadha maaliifi jaalala ibsaa qabdu profaayila maqaa jijjiirtee nama hangana ga'u kallattii wali qabdee inoo osoo ati waan kana godhuu baattee namni immoo dagatee kaan rafee kaan filima laalee kaan bakka adda addaa taa'ee saatii dabarsee dhaqu gatan qabu galgala irraa kaaftee itti dadhabdee waan kana beeksisuu fi nama quba qabaachisuuf namni akka inni fanne akka rafne akka bakka biraan ta'inne amma kun tirringiidha beekadhu laal shaakala xaba duraa jechuudha qaama uwwifachuudha. Taaptaabiinis koppiliingiinis dubbiinis hoggaa asitti oo'ee namni hoggaa bakka ibsaa san dhaqee booda hojii qofa hojjeta yaa'u waan bareedaadha. Akkasi dabbaal kiyyateetillee inshaalla sibira jirra sibira dhaabbannaa akka ajaa'ibaatitti guyyaa galgala ati giimii qabdu si duratti qopheessee akkuma guusaatittiin akkasii sitti achi bobbaasa inshaalla. Abshir ni moota inshaallatillee. Kumni lamaan kun waliin isin dhaabbatu asumaan geemii qiyyaas kufanaa qabaadha. Nama kuma lamaan jirtanii hundi keessanuu. Eegiitiif kana caalaadha akkasitti hubadhu. Nama kuma tokko dhibba saddeetiin jala jirtanii guutuun keessa warri fooloo irraa hin qabne fooloo godhaatu obboleessa keessa hin cinaa dhaabbadaadha. Dabbaaloo zakiin kee mucaa jaalala malee jibbaa ilma namaatiif hin qabne mucaa jabaa ofii abbaa jabeeffatee jechuudha Oromoon lammiidiyyaa. Kanaafuu guyyaa geema isaatis guutuun keessa quba qabaadhaadha. Guyyaan har'amu guyyaa soddaa keenyaati guyyaa ibsaati waan ta'eef. Kaayyoon keenya guddaan nuti qaxaleen ijoolleen harargeedha ilmaan oromoodha asitti waliin qabnee dhahine guutuun keenya chumatti taaf koppiliingi sheer gochuudhaan mana ibsaa bareechuudha kaayyoon isaa. Kanaafuu amma immoo mana dabbaal mootii gaaraa qabadha. Guutuun keessan mee isin ilaala gaafa bakka takka. Oroo kingi galatoomi anaa fi oroo kingi iddoo nama tokko jira anka oroo kingiidha dubbachaa jiru kana namni naa agarre asirra naa agartan piroofaayiliin kiyya kan ibsaan ta'in kana kan geema kiyyaati. Ifama asuma gubbaan jira warri irraan qabnu hundi keessan asuma fooloo na godha galatooma. Ulfaadhaa galatooma harki keessan fayyaa haa ta'u soomanni keessan haa qeebalamu obboleeyyan warri fooloo na godhatan hundi keessan inshaallah hangaan dandeetti isiniif hin deebisa galatooma. Ya salam kolon kesan dia mujira wallahi itu galatoma itu ulfada dia mujira ipas di senu dia tani nama kuma ka dibasa galata jaalala oromoo si qabdu si garsiisu jirra dabbaal kiyyaati akkasumallaani jirti oromoo si cinaa jirra jechuu jirti akkasumallaaleeti sabboontu ol galcha maamme sabboontu ol galchi sabboontu ol galchi maamme sabboontu nan harkisaa qoy sabboontu an harkisaa. Thank you galatoma akkasi qabaddaa dabbaal kana qabaddaa guyyaa jimeessa irraa lafina bilis irraa lafina taaptaabii kana gara miliyoona ol butame taaptaabii gara miliyoona ol wallahi kara miliyoona ol butu qabnaa bara qabbaleessu akkana gara miliyoona ol buta taaptaabii kana gara miliyoona sabboontu galcha sabboontu modedra naa kan sabboontu naa sabboontu mammi harkisi mammi oroo harkisi galatoma ulfaadhaa ummata jaalalaa
ajaa'iba wallahi. Akkasitti ergadha. Taaptaabii yaa oofnu taaptaabii miliyoona Walumatti aana. Giimiin kunii fi giimiin isaatillee walumatti aana. Jajjabaadha. Jajjabeessuu qabdan uummata keenya. Akkas. Let's go. Qabaddaa sirriitti. Akkam jirtan nagaa baga jiraattan. Galatooma ijoolleen teenya dabbal nagaa dalagarraan jirata ishoo dhiifammaa. Ijoolleen teenya maashaallah har'a waan gaarii gootanii waan bareeda gootaniisi rabbi isin irraa jaalatu. Hundi keessanuu taap koppilingi share godha akkanaan isin beekna amma nu boonsitan waan nu boonsaa waan akkanaa kana bu'aa hojjettan hedduu takka nutti tolan nillee gammannaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu share godha wal biraan gahaa namoota dhufu irratti leefidha hunda isaanii biyya yaadachiisa. Matii keetiif sultaan warraanaa Sabboontu gastis ergeen jira qabadhu galee yoo dalagaarra jiraatu malee gastis ergee jira qabadhu galee. Dabbal kana gaqqabaadhaati yeroo takka namni hundi follow naa godha gaqqabaa follow naa godha dabbal. Anarra yeroo takka tina baas mee amulladhu. Dabbal ma kana follow godha. Allah. Yeroo takka gaqqabaadha. Hundi lameen asirra. Daqiiqa takka mana Kunoo dabbal kana kunoo kana guddiseen jira. Dafa itti ergadha yalla nama kumaa fide. Sagalee kun daddafa gadi qaba. Follow godha hundi keessanuu mee Daddafa jijjiira gadi osoo qaba dandeessan dabbal kana nama ergadha fooloo yalla faamili. Dafa. Dafa jijjiira namaan kuma lamaa isaa kun osoo qaba dhiibee dabbal kana gadi qabaati fooloo ergadha jecha. Keengi koye kala sigasha sabboontuun dalagaarra jirtu waan ta'eef bakka duwwaa kana sigasha koye. Daddafamee dabbal kanatti ergadhaamee uummata gadi qabaa dabbal kana. Keengi gastii ergadhu lakkoofsa kun barreessini namoonni kun baniin maraatanii gastii ergattani sila. Daddafamee daddafa dabbal kana gadi qabaa fooloo godha. Daddafa dabbal kana gadi qabaa fooloo godha uummata. Dafa faamilii. Keengi si harkisa koye si argeera gastii keessa jirta. Daddafa faamilii. Family daddafa me family daddafa dabbal kanatti follow ergadha me dafa dabbal kanatti follow ergadha king Nama kuma lamaan jirraame. Namni kuma lameen kun gaqqabaa. dafa gadi qabatte Gaqqabaatti ergadha. king gasti ergadhu gaabii gasti keessan jirtu bar gasti keessan jirtu gasti ergadhu dafa dabbal Annama gan ummata kabajamaa jaalatamaa galatooma harka keessa fayyaa argatu. Akka. daddafa Akka raboo. Galatooma. Warri asirraattis warri galaattis hundumaan keessan galatooma. Okay. King gasti ergadhu biro gasti keessan jirtu waan ta'eef gasti ergadhu mela ko sokko nagashi qoy amma si erge dafa dabbal kana kuma nama jira gadi qaba follow god sabboontuun biran jirtu ergee fi hin qabanne biran jirtu mashguula ta'uun ooltu. Gifti kannaa jirti. Eega sabboontu ergaa sabboontu. Sabboontu ergee fi bar silkii biran jirtuun jedhe qabattee galuu hin dandeenye maal goonareen. Dafa faamilii mee dabbal kana mee gadi qabaa godha gaa namni kuma lamaa kun maal gootan. Nami kumi lamaa kun maal gootan jecha gadi qaba follow godha. Gadi qaba dabbal kana yalla family daddafa meeqa geemini gahaa jira waan ta'eef gadi qabii follow godhi jecha. Gadi qabii follow godhi. King yaa obboleessoo ati gastii keessa waan jirtu. Kun amma si arge qoy. Akkan eenyu kaayoonni. Yoo isa ta'uu dhabe gadi darba kinki tokko ergatee jira beektan waliin beeku waan ta'eef kinki baay'eedha. Bakka. Abo. Daddafa. Wanni kanallee keessaa baafata. Kinki si mee lakkoofsa ku barreessi hin beekani. Kinki lakkoofsa ku barreessi qoessa fooloo walirraa qabnan ilaala. Galatoomi galatiin jira goos. Sooma. Daddafa mee faamilii. Dafa gadi qaba dabbal kana mee namni kumaa fi 900 kun gadi qaba mee kuma takkaan gaya mee faamilii daddafa. Kuma takkaan gaya gadi qabaati. Dabbal mucaa gastii keessa guddatee ta'aa jiru kana gadi qabaati fooloo kuma takkaan gayaadha jecha daddafa. Daffame. Dafa gaafa guyyaa 19 giima qabaa Oromoon kumaa fi 900 kun akka irraa nafnee jecha.
ingilizii gaafa bulii 19 dafa family Thank you so much. kuma takka kuma takka godha ga dafa me 500 way qofarra jirtan nama kuma 900 kun dafa family dafa gadi qabaati nama itti ergadha jechuun nama kuma 800 kun dabbal gadi qabaati follow godha ol buta dafa yalla family Waan ni galchi mee shabaka kiyyan na dide waan ni galchi. Kebeeki lakkoofsa ko barreeffadhu namoota baay'ee gassii kee jira waan Kun adis galchee jira. Awoo namaatu. Daddafaa iyyuu family. Dafa ga dabbal kan ol buta kebeeki argeeram kebeeki arge profaayilii kanani addunyaa firraa qabu kana amma galeera daddafaa family gadi qabaa ga dabbal kana gadi qabaame nami kumaa fi 900 kun gastii maarsinii kooti ga family mucaan kun nama akka malee oromoodha sagalee taa ture gaafa bulii 19 geema qabaa nami tokkicha karraa nafne profaayilii isaa kaadhaa viidiyoo dalagaa fi jajjabeessaa bira dhaabbadhaa isin hin jenna okay oromoon hinjifatu malee hinjifatamne hin beeknu waan ta'eef iyyuu kebeeki gastii ergadhu gastii keessa si barbaada daddafa yalla family daddafa me ol buta dabbal kana kuma takkan gaya nami kuma lamaa kun gadi qabaati dabbal kanatti ergadhame nami kuma lamaa kun gadi qabaati dabbal kanatti ergadhame family daddafa gadi qabaati dabbal kana me kuma takkan gaya follow kuma takkan gaya dha jechuun dafa dabbal kana kuma takka sinirraa barbaanna jechuun kebeeki gastii ergadhu kebeeki dafi Sagaleen teera Mutiin gama. kaafatiin akka waan namni dubbatu carraa keessanitti fayyadamtanii dubbattanii. Sagaleen dagatee. Dafa ol buta kuma takka isinirra barbaannaa jechuun ol buta dabbal kana kuma takkan gaya. Namni kuma lamaa kun dabbal gadi qabaati kuma takkan gaya. Mana akka mana daa'imaan godhina walafaan hin dubbanne jecha dabareen keessanii dubbattanii daddafa. Dafa taaphataa tanallee gara miliyoona takka ol butaadha kuma 800 fi wayirra jirti. Ol butaadha dabbal kanatti illee fooloo ergadhaadha jechuun namni kuma lamaa kun daddafa gadi qaba. Gadi qaba yalla family follow tergalla nagashi kebeeki gastii ergataan jirtu barate gastii ergatte malee harkisee si diggashuu hin dandeenye waan ta'eef namoota baay'ee jira daddafa yalla